Waan naannoo Gaambeellaatti yoo xiqqaate godaantonni 30 ta'an beelaa fi haleellaa irratti raawwatamuun du'uu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibse. Naannoo Gaambeellaatti hoogganaa waajjira koominikeeshinichaa kan ta'an Abeel Adaane haala jiru ibsaniiru. Buqqaatota 400 ta'aniif da'oo taatee ka jirtu naannoo Gaambeellaa keessatti dhiyeessiin deeggarsa nyaataa mudachuu isaatiin baqattootni 30 ol ta'an lubbuu dhabu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksise. Hoogganaa koomishinichaa damee Gaambeellaa kataan obbo Abeel Adaane koomishiniin isaanii komii dhiyeessii deeggarsaa kaampiiwwan adda addaa naannicha jiran irraa isa qaqqabe irratti hundaa'uun kaampiiwwan 3 keessa haala jiru qorachaa akka turan BBC'tti himan. Koomishinichi hordoffii gochaa ture bu'uureffachuun akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 9 bara 2016 baaseen godaantotni 30 ol ta'an sababa adda cituu deeggarsa nyaataa fi hanqina nageenyaan lubbuu dhabuu ibseera. Hordoffii taasifneen yeroo adda addaatti deeggarsi nyaataa adda citaa akka ture mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Kaampii Gunyeel keessatti deeggarsi dhiyaachaa ture caamsa 20 2023 irraa kaasee adda cite. Dabalataan immoo kaampiiwwan Tarkidii fi Kuulee keessatti immoo waxabajjiirraa kaasee dhiyeessiin deeggarsa nyaataa adda cituusaa hubachuu fi mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Gargaarsi nyaataa adda cituusaa wal qabatee namoonni du'an jiraachuu fi rakkoon nageenyaas mudachuu mirkaneeffanneerra. Tajaajilli baqattoota deebisuu Itoophiyaa waajjira damee Gaambeellaa fi kan muummee keessaa kanneen dhimmichi isaa laallatu gaafannee namoonni sababa kanaatti du'an jiraachuu nu mirkaneessaniiru. Baqattoonni 30 ol ta'an dhiyeessiin deeggarsa nyaataa adda cituusaatiin wal qabatee lubbuun isaanii darbeeraa jechuudha. Kaampii Gunyeel keessa baqattootni 112 ka jiraatan yoo ta'u irra hedduun isaanii waraana Sudaan kibbaatti bara 2016 mudate as lammiilee biyyattii irraa baqatan baay'inaan kadaachisedha. Baqattoota 72 ka qabate mooraan Tarkidii fi mooraa baqattoota 52 caalaniif da'oo ta'e Kuulee keessatti erga waxabajjii darbeeti deeggarsi midhaan nyaataa qaqqabee hin beekuu jedha. Koomishiniin kun deeggartootni idil-addunyaa deeggarsa kennan sababa adda kutaniif dhiyeessiin deeggarsa nyaataa buufataalee baqattootaa kunneen keessatti adda citee jedhan obbo Israa'el. Godaantonni kun nyaata barbaachaaf jecha bakka dahannoo isaaniitii alatti yeroo deemanitti haleellaan akka irra gahaa jiru koomishinichi hubachuu obbo Abeel Adaane ni dubbatu. Deeggarsi erga adda citee booda lubbuun jiraachuu fi annaanis haa ta'u balfa keessaa waan sooratamuu barbaaduuf wayita socho'an namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen yookaan kanneen qabeenya isaanii tikfataniin namoota saamamuu hin barbaanneen haleellaan irratti raawwatamuu danda'a. Biyyoonni godaantotaa fi buqqaatota keessumsiisan nageenya isaanii mirkaneessuuf itti gaafatamummaa qabaatanis ba'aa isaanirra jiru hir'isuuf garuu deeggarsii fi tumsi idil-addunyaa cimuu akka qabu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Deeggarsi dhaabbilee idil-addunyaa kanneen akka USAID sagantaa nyaataa addunyaa fa'aa dafee akka eegaluuf waamicha dhiyeesse koomishinichi. Gaambeellaan baqattoota biyya ollaaf da'oo haa taatu malee ofiiyyuu walitti bu'iinsa akka haaraatti keessatti eegalee lubbuu lammiilee galaafachuu hordofee mootummaan naannichaa akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 13 bara 2015 irraa kaasee daangaa yeroo sochii uummataa Gojjam lixaa fi kaaba shawaa iddoo tokko tokkotti hidhattoota faannoo fi raayyaa ittisaa biyyaa gidduu walitti bu'iinsi itti fufuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Godina shawaa kaabaa magaalaa Shawaa Roobiit keessa namni jiraatan tokkoo fiixee magaalattiitti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa akka ture BBC'tti hime. Shawaa Roobiit keessa walitti bu'iinsi jira. Achi siiqees daandilee gubbaa waraanni ni gaggeeffama. Magaala keessa sochiin hawaasaan jiru. Namni mana gadi hin ba'u. Raasaa Ashaal magaalaa Shawaa Roobiitii fi kaleessa immoo naannoo Armeeniyaa keessatti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa ture. Mana waan hin baaneef kanarraan beeku dilbata naannoo sa'a 5 eegalee garuu sochiin konkolaataa magaalaa Finfinneef Dasee gidduu adda citeera. Jiraataan magaalaa Shawaa Roobiit kan biraa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanis keessumaa torban kana keessa walitti bu'iinsi jabaan gaggeeffamaa jiraachuu himaniiru. Keessumaa torban kana walitti bu'iinsi jabaatu gaggeeffamaa jira. Har'as naannoo Raas Ashaal jedhamu konkolaattotni bakka hedduutti sochii dhaabataniiru. Kaleessa raayyaan ittisaa achii ol yoo dhufu daandii banaa dhufe. Amma immoo warri faannoo deebisanii cufaniiru. Magaalaa Shawaa Roobiit keessa takka raayyaa ittisaatu gala, takka immoo faannootu gala. Ni jijjiirama. Yeroo ammaa warra raayyaa ittisaatu jira. Daqiiqaa 20 booda immoo eenyu akka to'atu hin beekamu. Raayyaan ittisaa gaara Caarree jedhamurra diishqaa hidhee hoteela guddaa Marsenaal jedhamu bakka 10 rukuteera. Engaddas shamarran lagatti huccuu miicaa turan 2 rasaasaan rukutamaniiru. Tokko ni duute, tokko madoofteetti. Gaarreen Baalee jalqaba torbee kanatti UNESCOtti galmaa'eera. Paarkiin kun yeroo garaagaraatti balaan ibiddaa irra gahaa tureera. Bara 1990 keessa yeroo gubatu barattoonni yuunivarsiitii hiriira nagaa bahuu irraa qabee iddootti argamuun ibidda dhaamsuuf duulanii turan. Bara 2014tti ammoo balaan ibiddaa tasaa yeroo uumamu dargaggeessi dhalataa naannoo sanaa Biiniyaam Admaasuu waayilota isaa wajjin
wajjin bosona ibiddi keessatti boba'u dhaamsuu seene lubbuun isaa darbe. Maqaa isaatiinis paarkichatti siidaan ijaarameera. Biiniyaam nama ogummaa turizimii qabu ture. Yeroos hojjetaa paarkichaa kan turan obbo Aschaaloo Baalchaa kan akkatti Biiniyaam lubbuun isaa darbe nutti himaniiru. Ijoollee baay'inoota hojii walii hojjetu wajjin ta'ee ibidda dhaamsuudhaaf yeroo tattaafatu bubbeen kallattii isaa jijjiiree ibiddi illee guddaa ture. Kanaaf tokko ibiddi sun ibidda humna namaatiin dhaamuu danda'u illee ture. Jaalalma paarkii fi jaalalma qabeenya uumamaa uumaadhaaf qaburraa ka'anii ibidda san dhaamsuu qabnaa jedhanii qilee keessatti seenanii ibidda dhaamsaa turan ijoolleen sun. Kanaaf qilleensi kallattii isaa jijjiiree yeroo gara isaanitti ibidda san oofu tokkoffaa ibiddi sun humna isaaniitii ol waan ta'eef ibidda san dhaamsuu hin dandeenye. Kanaaf ibidda jalaa miliquu qabanii tureeyyuu ibidda jalaa miliquudhaaf yeroo fiigan gara duubatti qilee guddaa isaatiin gara gaaratti ol fiiguu qabanii tureeyyuu tabba san fiigee ba'uu waan hin dandeenyeef baay'inatti jalaa inni kufee hafee itaafu ibiddi qaqqabeenii ibiddi sun gurbaa san nyaate. Gama biraan bara 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo bosonni Baalee balaan abiddaa cimaan irra ga'u hoogganaa waajjira qonnaa godinichaa akka turan kan himan obbo Umar Waabee ibidda dhaamsuu dhaqnee ilmoolee leencaa balaarraa baraarree fuunee gallee jechuun waa'ee lakkoo Zalaalam Taaddasaatti himaniiru. Ilmoolee leencaallee torboolee rakkannee turre parsanaalee ofii kiyya. Torban kana aanan illee itti kennaa turre. Booda ammoo akkuma neecharii jaraa keessatti yoo sadarkaa wayii kaan ammoo gidee jarri aanan didantu jira. Gara foonii jijjiiramu. Foonillee hoolaatti qallee akka dandeenye qallamne qaama yuunivarsiitiitiin illee gara waayildi laayifiitiin illee ilmoolee kanneen akka nurraa fuudhan tattaaffii baay'ee godheen ture. Gara siinillee inni koofne. Lamaan tokko gaafa tokko isteediyomiidhaaf illee caarataa dhiyeessine yeroo isteediyomiin roobee hojjetamu gabiillee galchitee turte galii galchitee turte. Garuu warri caarataa sanirratti dhiyaatee bitallee fudhatuuf fedhii hin qabnu yaa waan namaaf malee booda irratti waan goonu qabnee karaa waayildi laayifii irratti murtii tokkotti kenna. Warra Firaankifarti kanallee yeroo san Dr. Kalaudiyoo Seeleeloo fayyadam tokko namtiin tokko jiraa ture. Jeedala irratti riisarchii ka hojjetu. Jarallee mari'achiifnee maal goona jennu yoo bosonatti gadhiistan wanni sun ni dachaati. Achitti illee addaaftin gootu booda illee fituu dandeetti ka'ee yaada akkanaatti dhufaa ture reakshiin warri waayildi laayifii finfinne maa dhufee torbanuu fixee gogaa yaraa dhifatee lixxe. Hin ajjeesanii? Hin ajjeesanii. Torbanuu? Torbanuu bitanii kuni ka meemorii yeroo sanii hin daganne keessa suuraa jaraallee akka tokko qaba yoo wanna baafnu. Nan barbaadu. Tontoodha. Amma sodaarraa kan ka'e ajjeesan jechuudha warri finfinneetti dhufan. Eenyutu qallaba. Sodaa. Parsanaalii barnu fedhii kennaan bajjeta hin qabnu waa tokko hin qabnu haga dandeenyu guddisne nurraa fuudhaadha. Nurraa fuudhaan kanumaayyuu waan goonu hin qabnu jedhan. Gam tokkoon immoo namoota baay'een barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee irraa abidda dhaamsuu dhufanii balaan abiddaa yeroo sana dhimma siyaasaas of keessaa qabanatti fakkaata. Gam tokkoon waan akkanaas odeeffama yoo ragaa qulqulluun jiraachuu baatellee deebi'anii kan hidhaman kan adabbiin isaan mudatee rakkoon isaan mudatee kan biyyaa baqatan akka jiran dhagahama. Akkamitti yaadattu barattoota yeroo sana abidda dhaamsuu dhufan? Barannoonni bira dhufan achitti wanni jara qunnameen jiru. Beejikaalee isa ta'ee sittin hima. Hayyee. Wanni haga marallee kontribuut godhanii jiru. Haalli nu rakkisaadha qabu sona keessa deemanii maal gochuuf. Dhaamsuu hin danda'ani harkaan. Akkasitti maalee ka ta'uun ishee dhufaniiranii dhumarratti yoo deebi'anii walitti illee qabnee waan jiru kana seektariidhaan pirezenteeshinii bulchiinsi dhiyeessaa fi jedheesi pirezenteeshinii illee dhiyeessinee fi akkasitti geggeessuu kenna yaadattaani gama keenyaan. Hirmaannaa dhufanii akkuma amma kaafte kana siyaasaan keessa jiramoo maaliin keessa jira ka'eetu wanni adda addaa illee ka'aa ture. Beezikaalii yeroo sanitti wanni ofii kiyyaa yaadadhu. Bonni hin dheerateen bonna dheerate kana qonnaan bulaan kennallee beektee horroo fi maasii yeroo guddatti gaa'ii maal jedhanii kaalcharaalii gudda guban tokko tura. Keessiin irraa ka'e kanuma. Namoonni tokko tokko immoo yoo itti dhufanii wanni kun siyaasaa of keessaa qabaa jedhan amma wanni nu observe goone konkuluud goone wanni akkasii keessa ka jiru ammoo akkuma rabbi sitti hima. Wanni nu irra geenne hin jiru. Jaalala guddaa diizaayinii
kopheef qabu barnoota odeeffannoo intarneeta gubbaa jiru qofaan gabbisee kophee Itoophiyaan alaa galchitu biyya keessatti hojjechuuf imala eegalee waliin wal simbarsiisna. Maqaan isaa Firaa'ol Baqqalaa jedhama. Yeroo dheeraaf hojii maatiin isaa ittiin beekaman hojii mukaa fi sibiilaa hojjetaa ture. Yuunivarsiitii Amboottis barnoota ruuraal development hordofaa ture. Boodas barnoota isaa fi hojii mukaa itti dhiisee maallaqa qusatee tureen hojii kophee harkaan tolchuu eegale. Amma kopheewwan gogaarraa hojjetamanii fi buuts jedhaman manumatti hojjeta. Galaanaa Balaay akkamitti hojii kanatti akka seene gaafateera. Uumama kootti kophee nan jaalladhu beekaa kophee adda addaa namatti kophee. Achumaan kophee wayii bitee ofuma kootiis kophee sana innaan laalu kophee sana natti toluu dide. Achumaan kophee haaraa bitee kan kophee dhuma sana tarsaasii waan biraa irratti godhee hodhee dizaayinii mataa kootii hojjechuu nan danda'a kan jedhu na keessatti uummanni jechaadha. Innaa yeroo baay'ee kopheen nama argatu kopheen kun akkana ta'etu akkana ta'e kan jedhu sammuu nama kophee keessatti deddeebi'aa ture. Achiin baay'ee nuti wantoota naannoo koo irratti argamu irraa keessan jinsii fi gommaa dhumaarraa kophee hojjedhee jechaadha yeroo jalqabaati. Foolii isaa fayyadamee mataarraa jinsiin fayyadamee jinsii dhuma surree naannoo koo raayyaa nama baay'eerraa jinsii guuraa ture jechuudha. Ejaan jireetti waan hojjedhaaf naannoo koo ta'uun gurguraa namoonni jajjabeessuu maal jedhu suutuma keessa intarneetii namatti waayifaayi galfadhee normaalii guutummaan guututti bakka akkamiin of barsiisuu qabu. Hojii isaa hojii baratamaa miti beekta naannoo kanatti otoo hojii baratamaa ta'e bakka ta'e deemtee ilaaltaa of barsiistaa waan jetta. Akkamittan of guddisuu danda'a. Akkamittan of guddisuu danda'a jedhee naan itti yaadu intarneetni filannoo gosa jalqabaa naa ta'e. Even still amma ammaatti illee kopheen inni hojjetamu qaamaan amma ammaatti argee hin beeku dhugaa dubbachuu goote jechaadha. Sana booda normaalii gara praaktikaalatti gargaarjaan qabuuf kapitaalaa nan qabu hojii turaa nan hojjedhu irraa kapitaalaa sassaabadde hunda gara kanatti baay'ee bartee hin godhin hojii kanatti hangalee jechaadha. Gara kanatti akka naannoftu kan si dirqisiise jaalala diizaayina kophee irratti qabdudha jechuudha. Inni guddaa jaalala diizaayina irratti hojii kana irratti qabudha. Fedhii koo hordofuun qabaa jedhee kan yaadee gara kanatti galuu jechaadha. Wanta intarneetii irraa baratti sana lafatti buusuun qaba jedhee yaadeen even gogaa markaatoodhaa qarshii 10,000 qarshii 5,000 akkasitti fidee irratti ofii leenjisee gogaan sun hamma baduutti jechaadha. Deemaan hojjetu immoo gatii dhuma ittiin bitee sana hamma naa deebisuu danda'utti kan hin deebisneef bu'aa bahii sana boodayyuu maallaqoota hedduu baay'ee hedduu itti baasee maallaqaa even maallaqni itti baasee maallaqni irratti nu jalaa qisaasa hundi anaanuma natti dhagahamee hin beeku. Boru nan hojjedha kan jedhu boru waan guddaa akkan hojjedhu abdii guddaa jaana keessa jiruuf maallaqni yeroo irratti balleessu waan akka hin fakkaatu chaalenjoota baay'eetu jiru biyyiin qaba galman kaawwadhe wayii jira bakka sana nan gaa jedhee guyyaa tokkoof illee namni tokko illee na keessatti uumamee hin beeku. Tole kophee keessa jalqabaa gommaa konkolaataa fi huccuu jiinsii irraa hojjette hin gurgurte moon keessa. Isa duraa akka uummattan tola namaaf laadde asuma hiriyootuma naannoo koo jiran namootuma naannoo koo jiran ittaan agarsiisa beektaa gammadanii biroon harkaan nama beekta maashinii hin qabu ture yeroo sana maashinii tokkitti ammas maashinii tokkicha bitadhee filaat feeddii kan ta'e tokko harkaan hodha ture. Ittiin isaa paatarniin illee akkatti hojjetamu hin dandeenye waraqata normaal ilmitti irratti hojjedheetan paatarnii isaa hojjedhee hin dandeenye isa jalqabaa namaaf laadde deemni sirreesseetan immoo ofii kootiif kaawwachuu jalqabe. Namoonni marratti ilaaluu jalqaban. Achi nuuf hojjeteedhanii qarshii 300 gaafurumis gurguruun jalqabee jechaadha. Inni naannoo yeroo sanaa nan gurguru bakka qarshii 600 nan gurgure. Anjiinsisi isa samarraa hojjetame jechaadha 2018. Garuu amma gabaa argachaa jirtaa jajjabaachaa jirtaa? Yeroo darbee karaa